barreessaa kitaaba dandeettii cimaa qabu. Yeroon isin ilaalu ijoolleen kun bor akka keessan akka isheen taatu abdiin qaba. Sababiinsa isin argeera yuunivarsiitiitti wal argineera. Har'a guddadhee hordofaa jira kitaaba keessan. Ijoolleen biyya alaa jirtu kuni kitaaba isin barreessitan kana akkaataa isheen itti dubbisuu dandeessu. Abbootii keenya asitti isinitti dhiyaatan kan sirriitti itti nuuf hima. Akkaataa daa'imman biyya alaa biyya keessa jirtu wal quunnamuu dandeessu. Akkaataa nuti ittiin wal ijaarree sochiin dargaggootallee dhaaba keessanis ta'e dhaabota akka biraas ta'e bor akkatti haaluu danda'a. Waan tokko akka isinirraa haaluu dandeettii tokko. Keessumatti abbootii warra biyya alaa keessa jiran kana yeroo deemtan kana dandeettii keessan biratti nuu dhiisaa deema. Sababiinsa daa'imman afaan Oromootiin kitaaba barreeffamu dubbisaan jiran deemaa badaa jiru. Alootarraa citaa jirra jechaadha. Isa sana dhaamsa akkasinitti naa dhaamaa deemtan gamanumaan isin kadhadhaa ulfaadhaa fayyaata. Amma wanni dheertuun nu dubbannee amma afaan kiyya amma hedduun hin jirtu. Wanni agree koo dubbanne beeta qeerramsaaf nyeencamammaa keessumaa. Wanni umniti bira hin jirre yookaan ati onnee ati umni biraan qabne onnee siin taatu umni taatu onnee biraan qabne taate. Nuyi nama wanni iddoo nu tolchuu qabnu dhuguma isa gargaaruu qabnaa akka dandeettii feennaa maandurallee isa illee gargaarre iddullee gargaarsi kee suni qaqallatellee amma haa ta'uuti dhiifama suni isanum gargaarra waan dandeettii feennaa qabne. Kaalammeessoo wanni andaafachuu barbaadu nuyi nama gaafii hin qabu dhaamsi qaba dhaamsi wanni dhaamachuu qabnu biyya keessatti gartee wanni hedduu nama gufuu nutti tahee qabatee nuun taa'uu jiru warra bulchoota gandaati irra guddinna. Wayyaaneen humni isii qabdu guddoon yookaan hidhata gandaati namni fixuu jiru lafirraa nama gatuu jiru ijoollee ta'e fixuu jiru. Warra bulchoota gandaati fi hidhata gandaati. Hidhata gandaa suniif bulchoota gandaa suni waan inni silaafuu tolchuu hin dandeenye humni ittiin qabdani. Qawwee isaanitti qabaan okkoree faatettee kaani wanti isaan waan itti hirkatan hedduu waan qabaniif. Ammoo fala humnoota gartee bulchoota gandaa suniif hidhata gandaa sun milishaa gandaa sun humni isaanii laafisanii yookaan isaan suni iddoo danda'an jala. Isaanumatti fagargachuu danda'anii yaalisu akka tolfamu. Lammeessoo gartee isiin iyyuu ufiinuu duuti maaf ufuutii akka dhaqaani akka diree bu'eetti sun isaan iyyuu ufiinuu iyyuu tokkooni gabaasa tolchuu jiran. Sirri obbidiyoon amma ufiinuu iyyuu karaa dhibee waan hin qabneefi. Ufiinuu waga gabaasuu jira gabaasa erguu jira namayyuu karaa jawaabaan sirri dhugatee argumu jira hordofuma jira. Ammoo isaanum suniyyuu irra fagaachuu dhabu siyaasan beektanii isaanitti nurri beeka itti dhiyaadha. Isaan suniyyuu akka isaan ammaa tana gartee mootummaa kanayyuu itti gargar ufatan ta'anii waraanni qabnu suniyyuu humnitti qabnu suniyyuu obbidiyoo waraanni isiin harri qabdu irree guddinni keessa akkan mataa kiyyaareerre.